miira wal makaa keessan jira dadhabbii fi gammachuu kuni taatee addaa bara dorgommii kanaati kan nama ajaa'ibsiisu walittaansuudhaan shaampiyoonii Awurooppaa taaneerra kuni yaada Luis Henriqueeti. Paris Saint-Germain kun tarree kilaboota jajjaboo addunyaa hiriireera la Parisiyaan seenaa hojjete kilaboonni lamaan amala tapha isaanii bara kanattiin beekamaniin dirree keessa turan. Arsenaal kubbaa Paris Saint-Germain dhiisuun ittisarratti xiyyeeffate dursees daqiiqaa 6 irratti carraa akka tasaa argateen Kai Havertz goolii galcheen dursuu eegale. Paris Saint-Germain saffisattiin beekamu garee morkataa raatessuun ittiin jajamu sana mul'isuu baatus bakka Arsenaal ittiin qoramuu danda'u jedhamee tilmaamamirraa balleessaa Moskeeraan Kvaratskhelia irratti hojjeteen peenaalitii argame Ousmane Dembeleen galchuun wal qixxeesse. Kanumaan taphni idilees daqiiqaan dabalataa 30 golabame. Peenaalitii Arsenaal Ebery Eze fi Gabriel Magalhaes gara alaatti rukutan. David Ryan peenaalitii Nuno Mendes deebisuus ga'aa hin turre. Miixuun deeggartoota Arsenaal obsa dhabe golaba argate. Magalhaes kubbaa gara Biraazilitti erguus taphataa jaalatanii fi mararsiifatan darbeesitti abdatan waan tureef sossobaa gara London deebifatan. Sirni mootummaa Le Parisiyaan jedhamu immoo hundaa'e Paris Saint-Germain erga moggaasni Champions League Awurooppaa bara 1993 galee kilabii lammaffaa waancaa guddaa kana walittaansuudhaan fudhate ta'uudhaan galmaa'e. Real Madrid bara 2016 hanga 2018 taanuudhaan Pushkash Areenaan shaampiyoonii bara darbee irra deebiste. Arsenaal The Gunners seenaa isaan yeroo jalqabaatiif waancaa argachuudhaaf daran itti dhiyaate bifa gaabbisiisuun peenaalitiidhaan dhabe. Taphni idilee goolii tokko qixa peenaalitiidhaan Paris Saint-Germain 4-3 Arsenaal injifachuun milkii bara darbee goolii 5-0dhaan Inter Milan moo'ee irra deebiin katabe. Champions League umurii waggaa 71 qabu kanaan Paris Saint-Germain dabalatee kilaba 10 qofatu walittaansuudhaan shaampiyoonii ta'e. Bara darbee tapha Inter Milan waliin taphatan irraa Gianluigi Donnarumma irraan kan hafe hunduu tapha kanas jalqabaniiru. Waliin turuun garee Paris Saint-Germain kun kilabicha waancaan faayeera. Bara darbee irraa eegaluudhaan waancaa 10 Paris Saint-Germain morkachaa fi ture keessaa 8 shaampiyoonii ta'eera. Kilaba cimaa addunyaa yeroo kanaa ta'uu isaas mirkaneesse. La Parisiyaan Paris Saint-Germain. Abbaan murtii rukuttaa adabbii nu dhorkatee miira dhukkubbiin natti dhaga'amaa jira jechuun Mikel Arteetaan dubbate. Injisaan kilaba kaaba London Arsenaal Mikel Arteetaan tapha kanarratti abbaa murtii taphichaa qeeqaniiru. Balleessaa kubbaa Madueke irratti raawwatame nuuf rukuttaa adabbii ture kan jedhe Mikel Arteetaan abbaan murtii dogoggora akka qabu ibseera. Abbaan murtii adabbii isaaniif kennuuf murteesse murtoo adda ta'e immoo garee keenyaaf kenneera jechuun Arteetaan komateera. Mikel Arteetaan maaltu sitti dhaga'ama jedhamee gaafatamus dhukkubbiin natti dhaga'amaa jira jechuun dubbateera. Garuu waan kamiyyuu yoo ta'e garee kootiin nan boonas jechuun dubbate. PSG fi Luis Enriquetiin bagaa gammaddan jechuun barbaada kan jedhe Arteetaan garee addunyaa kanarraa hunda caaludha jechuunis yaada isaa ibsateera. Ebery Eze irraa arrabsoo sanyummaan qaqqabe jedhame. Taphataan sarara fuulduraa gidduu Arsenaal Ebery Eze irraa arrabsoon sanyummaa gahuu Daily Mailiin gabaasee jira. Arsenaal kaleessa galgalaa wayitaa rukuttaa adda baastuun injifatamuu Ezeen rukuttaa adabbii xumuraa galchii ittiin jijjiiriin hafuun isaa kan yaadatamudha. Deeggartoonni kana sababa godhatan muraasni gama miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaaniin arrabsoo sanyummaa irratti xiyyeeffate irraan ga'aniiru jedhamee gabaafameera. Kilabni inni jaallatu sababa isaatiin waancaa Champions League akka dhabe yaaduun gadda keessa kan jiru Ezeen arrabsoo kanaan ammoo caalaatti gadduutu ibsame. Gabriel Magalhaes dhiifamaa gaafate. Taphataan sarara ittisaa Arsenaal Gabriel Magalhaes waancaa dhabuu isaaniin nama dhukkubsa jechuun ibsee jira. Magalhaes yaada isaa yoo ibsu akka gareetti wanti nuti bara kana raawwannetti nan boona jechuunis dubbateera. Magalhaes yaada karaa toora miidiyaa hawaasaa isaa barreesseen deeggartoonni daandii keenya hanga ammaatti nu faana turtan galatoomaa jechuunis dubbateera. Magalhaes xumura irrattis bara dhuftuu wal argina jechuun barreesseera. Maddi toora Instagramii isaa irraati. Deeggartoonni Arsenaal rikardii haaraa cabsan. Injifannoo waancaa Premier League daandii irratti kabajaa kan jiran Arsenaal baay'ina deeggartootaa rikardii haaraa cabsanii jiru. Seenaa magaalaa Londoniin kan jalqabaatti kan jedhame baay'inni deeggartootaa miiliyoona 1 galmaa'u poolisiin magaalaa London ibseera. Deeggartooti Arsenaal daandii kiiloomeetira 9.5 dheeratu guutuun
argamuun garee isaanii waliin gammachuu isaanii hirmaataniiru. Kana dura yeroo Cheelsiin waancaa Champions League injifatu deeggartooti 70,000 argamuun kan yaadatamudha. Arsenaal kun kan Cheelsii irraa harka 14nis ni caala jedhameera. Kabajii daandii irraa lakkoofsi guddaan kana dura Ingilaandi keessatti galmaa'e miiliyoona 1 yoo ta'u innis kan deeggartoota Liverpool bara darbee injifannoo waancaa Premier League kabajuuf argamanidha jedhame. Kan Arsenaal kun isa faana walqixa ta'uunis gabaafameera. Arne Slot Liverpool waliin adda bahan. Liverpool leenjisaa isaa Arne Slot waliin waliigalteen adda ba'uun ifoomee jira. Liverpool fi Arne Slot ergaa hojii bara kanaa gamaggamanii booda addaan ba'uuf akka murteessan Fabrizioon gabaaseera. Liverpool yeroo ammaa kanatti bakka Arne Slot buusuuf leenjisaa Bournemouth kan turan Andooni Iraola sadarkaa duraa irratti qabatanii jiru jedhameera. PSG'n Champions League Awurooppaa irraa galii meeqa akka argate ifoomee jira. Kilabiin Faransaay PSG erga Champions League Awurooppaa injifatee booda maallaqa guddaa argachuun ifoomeera. PSG'n bara kanaa Champions League irraa Euro miliyoona 150 akka argates gabaafame. Shaampiyoonaa walduraa duubaa kan ta'e PSG'n waggoota lamman darban kana keessatti PSG'n Champions League irraa qofaa Euro miliyoona 300 argachuun gabaafameera. Galiin kunis galii guyyaa taphaa fi tikeetaa isteediyeemii osoo hin dabalatiin kan argame ta'uunis ifoome. Morkataan tapha xumuraa Champions League Arsenaal Champions League irraa Euro miliyoona 143 argataniiru. The Gunners seenaa kilabichaa keessatti maallaqa badhaasaa Champions League isa olaanaa ta'es argateera. Champions League xumuraa irrattis badhaasni kilaboonni argatan ifoomeera. Jalqaba irratti PSG'n paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 27 yoo argatu, Arsenaal immoo itti fufuun paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 24.7 argateera. Bayern Munich paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 10.8 argate. Itti fufuun Liverpool paawundii miliyoona 95.3 argachuunis gabaafame. Kanumaanis Atletico Madrid paawundii miliyoona 90.7 argateera. Real Madrid ammoo paawundii miliyoona 90.1 argate. Barcelona itti fufuun paawundii miliyoona 86.5 argate. Manchester City ammoo paawundii miliyoona 84.4 argate. Chelsea paawundii miliyoona 80.2 yoo argatu, Tottenham Hotspur ammoo paawundii miliyoona 74.3 argachuun gabaafameera.